أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله. Walaloo gorsa Islaamaa. Assalaamu alaikum isin muslimtoonni kan dhiiraaf dhalaa xiqqaa fi guddaanii mi'a arrawaa xiqqoof dhaamsaan qabaanii sirrii naaf hubadhaa qalbii dhugaatiini sirrii naaf hubadhaa qalbii dhugaatiini. Dubbii takkaa jira tan haalaan na dhibdee onnee teenya keessaa tan dhabamuutti booda wal tuffiidhaa bartan nu shawwattee bartan wal tuffiidhaa tan nu shawwattee. Akka waan hubannee sammuullee nu qabdee jecha namaa hundaa laalanii tuffachuun ana malee namuu homaan beeku jechuun gorsa diin keenyarraa mataa ol qabachuun beekaa naman guutuu akkana dhaadachuun beekaa naman guutuu akkana dhaadachuun. Haalli akkanaa kun yoo nama dhalatee abbaan si bilaalee yoo gorsamuu baatee karaarraa si baasaa namaanis jibbamtee karaarraa si baasaa namaanis jibbamtee. Tanaafi kan jalatti hindiin irraa baate numa beeku jettaa seera shari'aatii gadi ilaaltee warra tawhiidaatii osoo if goggootuu dubbii kijibaatiin kunoo ifumaafuu tuffatamtee jirti kunoo ifumaafuu tuffatamtee jirti.